Galatoomii ulfaadhu waan isin junqa bubaddi ulfaadhu qaalii thank you so much aboo waan ifi jaalate rabbi sitti haa kennu jaartii gaarii qorra kana qophaan ciisin yoo qabaatte ilmaan babbareedaa si haa kennu rabbi umrii si haa dheereysu makiina Networkii keessa baafachiisi. narra dawwalanii hayyee qixaaxii fudhatta naatti moo'e fakkii kiyya galatoomi qaalii Fudhuu danda'ani maaliif fudhadha? Hai. Si agarnu abbaan fedhe qaxxaama. Hin fudhadhu. wallahi ni qixaaxa wallahi ni qixaaxam Dhaggeeffadhu. Mana keetii gaafadhu. Ilaali ammaan kana wayiniin illee na bira jira. Situ bahee malee ani hin baane. Ammoo sinaayibii godhuu danda'a faamiliin kiyya. Ganaa 4,000 jirtaa bara. Waan 40,000 jirtu seete. Hai. narra dawwalan ka gubbaan narra dawwalan Ani maaliif qaxxaamaree faamiliin kiyya giifti naa kennu jirti asiiti. Silaasii kennanii akkasii bu'aa eegamu hattee baatee raattee ni qaxxaama. Maaliif qaxxaamaree ammaan kana si kennu? la qixaaxa la faafi khayyo kuti qottumina kannaniitiin si dura jira injiru ka kana kalat paatii galatoomi qaalii thank you so much dhiisi amma yaa rabbii kiyya galatoomi qaalii habiibi thank you so much habiibi galatoomi awoo paatii kana follow naa godhaa yaa qixa habiibi thank you wallahi ulfaadhu habiibi thank you so much allahu akbar galatoomi qaalii galatoomi niin qixaaxan dhiisu bati hachab kayyi qixaaxe fudhadhu amma 50 geessanii taap tolchaa. galatoomi paatii kiyya galatoomi follow naa godhaafi yaaki thank you so much habiibi dhagaye qixaaxii tokkoffaa qixaaxii tokkoffaa kushaappi dhoyta taraa 20 Dubartii kajaabin dhooftu. Ammoo ganaa hin dhumne wanni ni dhoyta daqiiqaan hin dhumne. dubartiin kushaappi dhoytu jetti bat Bakka kushaabbii qucci birgii faa siidaa laga rakkoon qabu ammoo daqiiqaa yeroo dhume kanaan naqaxxaata bar biyya kun jirtamii ka darbeen nan qaxxaata. Kun yeroo dhummu. la kanaanii kaanii kadarbe Kadarbe siin qaxxaamu ani maali daqiiqaa yoom dhume ofii baate. Kanum namoota giifte sii Yaakiin narra dawwalan ka. Hai. Guys, narra dawwalanii shabaqaa cufanii Tuma nan bere nagaa nan jiru. yaa rabbi jalaana baati yaaqi wallahi hin taaneeti yaaqi moromaa qabde yaaqi Turus. Hai. Itu sama di balamat desine apa belum menanggung. qurxummiiniin si moo'e hay Beko oo faatii kiyya galatoomi habiibii wallahi naaf jiraadhu Nanggalchuan. oo maqaan uggooteer ummanni waan namooti dura beekara taa'u jira galatoomi habiibii thank you so much wallahi waan isin joon qabu mee hundi kaysanuu naa galateeysa yaaqi nama akkasin maqaa isinittiis godhe nattiis godhe hachaab galatoomi jaanii mee na tuffatti yaqii faafiin dhugaa rabbii thank you galatoomaa hundi keeysattuu faatii kiyya thank you habiibi okay inshallah silaa'uu kanaas ni qixaanna dura jirra 44 irra jirti 1,200 irra jirra silaa isaanuu rakkabdiime thank you kali shaawara galtaa beekadhu shaawara Family kita tap tolcha nama di balamatin jirtani. Namni galatoomi faatii kiyya galatoomi habiibi inni haroo inni dhufuudhaaf taaptaabii fi kobilikkii gootanii nama bira naa giyaaban. Nama share godhuu nan barbaachisu. Taap kobilikkii naa godha. Let's go. Jawaadda. Taap kobilikkii tolcha. Let's go. Sababa saniitiif yaani. qixaatii tokkoffaa Hayyee qixaatii kan kee. ora deebis hayyee qixaatii tokkoffaa shaawara seenta Ka ummatuma jechuma inni jedhe kanatu ajaa'iba qaba malee ummata dirra dawaatan rakkoon qaba. Moo ani eenyu sagalee na dhagaa. Walloo keessatti ammaan kana waraana guddaa jiraati. Yoo waa jedhe eenyu na dhagaa hime jechuma ilma namaa kana yaaduma kana laaleeti. Wayyee dumaashi.
Haya rakkoo. Dhagaira haya rakkoo miti dhagaifadhu reemba. Jechuun akkasiisan ilaalchi gaarii miti. Ilaalchi gaarii miti. Laa isaan wanni yaa diredhaan ta'e Oromooti. Ani yoon Sagalee irratti aana. Dhagai. Sartii anaa galatoomii nennaatu. Shaaworii tokkoffaa qixaatii tokkoffaa shaaworii. Thank you sister. Ilaali kadira wanti ati beekuu qabdu. Jaalala duuti anaa galatoom. Hayyee. Wanti ati beekuu qabdu. Mee. 1,000 fi qixaatii 2,000. Ay qaba sister. Okay abshir. Abshir Faati. Khalas dhagaifadhu amma faafi qixaata dhagaifadhu tokkoffaa qacceen beeytaami qaaraa. Hayyee. Abbaa dhibba takka fi diiqottu nyaadhu. Haya qixaatii lammaffaa hochuu bilii fi dingisan abbaa diddamnu hojjedhu. Dhagaisaa? Wiiniti thank you. Sadaqaa hojjedhu. Maa teessee waa dhungachaa oolte isa? Okay qixaatii sadaffaa maal qitaan nabati? Bareedduuti. Haya kaati. Haya kaan qaccee abbaa dhibba. Faati Habibi. Faati Habibi galatoomi. Habibi خلاص galatoomi خلاص Faati. Kana خلاص galatoomi thank you so much. Okay taana immoo qixaatii sadaffaa ni salphatta. Ni salphatta huccuu uffattee dichi teessa kaameerarra. Battaaniyaa uffattee akkanatti teessa. Akkanatti. Salphachuu. Maalitti Faati galatoomi Habibi خلاص. Thank you so much Habibi galatoomi خلاص sin barbaachisu galatoomi Habibi kiyya. Naaf jiraadhu taaptaabu maa godhanii galatoomi. Ya Rabbi kiyya ya Rabbi jala na baasi. Galatoomi Habibi thank you so much. Wallahi waan isin jechuun qabu. Ulfaadhu Habibi. Dooraalli deeraate haa guutu. Faati takkas jedhee barreessa. Waan ofii jaalatu si haa qannu Rabbi. Mee wallahi jedhe. Saniif inni bakka Hayi gaam. kennee naqattaasa sa'an immoo normaaluma uummata gargaaree Faati kiyya galatoomi Habibi. Turos guys nam lama. Amma qixaata nuuf fudhadhu kaakayi. Hulasa guys hulasa. Siif fudhadha qixaatii rakkoon qabu garuu jechuun ilaalcha inni keessatti ilaalasantu na ajaa'ibe malee. Ka gaafa duraallee. Oo Faatiin hin jedhu. Faatiin jedhanii ijoollee si wallaa jechaa jiran. Ani abbaan fedhallee haa jedhu sokkee rakkoon qabu. La. Ammoo. La ani qixaata qoomantiitii miti. Yeroo kudhan haa jedhu waan fedha haa jedhu ani akka kiyyatti dhugaa sin himu. Faatiin hin jedhu. Intala saniif sagalee hataanu jechaa turan gastii emijee dirree irratti ka guyyaan duraa gastii emijee irra taa'ee ijoollee sheer godhee Faatii eenyutu maakii faadduudha sheer goonee kisi wal waamaa. Inni jenne kayii qixaate migaam naasi qixaate. Lakki isa jedhe yeroo kudhan hajjettu jettee san ani bar guyyaanuma duraatiin Fatii yeroo na zuuriyaa deemee giifti kennu argu jiraan ani immoo hammeenyitti fudhan rabbiin narra gaa maali ijoolluma sappoorti godhu jiraatti beeka sii galee bakka hedduutti ni argaa yeroo inni giifti kennu. Ani nama giftiin illee angaggaamee sodaachisamee sagalee ta'ullee miti ani hammeenya warra dirree illee hin qabu hammeenya warra harargee illee hin qabu. Sorry